Ashamaa nagaa jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Firaa'ol App jalatti argamtan. Ashamaa nagaa jirtu har'ammoo kan nuti qabannee isiniif dhiyaanne barnoonni keenya Kayin Maaster akkamiin Google jalaa buufanna jechuudha. Kayin Maaster Chrome jalaa jechuudha yookiin browser biraa jalaa buufachuu dandeessu. Akkamiin akka buufannu waliin ilaalla jechuudha. Kayin Maaster yeroo baay'ee Kayin Maaster kan Play Store jalaa buustan jechuudha. Kayin Maaster Play Store jalaa bu'ee yeroo baay'ee jechuudha loogoo jaraa qaba jechuudha. Loogoo Kayin Maaster jedhu qaba jechuudha. Kayin Maaster loogoo qabu kana akkamittiin Play Store jalaa kan bu'ee dhiisnetoo Chrome jalaa kan bu'ee fayyadamna kan jedhuu fi akkasumas immoo Kayin Maasteris ta'ee aappota biraas ta'ee buustanii jechuudha yeroo baay'ee isin rakkisuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha Kayin Maaster ta'ee aappoonni biraas akkas isiniin jechuu danda'u jechuudha. App not installed kan jedhu kana akkamittiin balleessina kan jedhu tokko waliin ilaalla jechuudha. Amma kallattumaan gara barnoota keenyatti deemna. Amma Kayin Maaster ilaalla jechuudha. Kayin Maaster yeroo ilaallu jechuudha. Kayin Maaster kun fakkeenyaaf Kayin Maaster inni Play Store irraa bu'e jechuudha. Kayin Maaster inni kun Kayin Maaster Play Store irraa bu'e kana jechuudha. Halluu tokko filanna iddoo kana. Haala kanaan Kayin Maaster kun iddoo kanatti argitaniirtu. Kayin Maasterin kun loogoo qaba jechuudha. Loogoo Kayin Maaster jedhu qaba jechuudha mataa duratti. Egaa viidiyoo nuti gadhiisne yeroo baay'ee nu jalaa mul'ise nu rakkisa jechuudha. Kayin Maaster kabira kan loogoo kana hin qabne eessaa arganna kallattumaan gara Chromeitti deemna jechuudha. Browser biraa jalas deemuu hin dandeessu. Sana jala deemuudhaaf Kayin Maasterii isa bilbila keessanirra jiru kana ni balleessitu jechuudha. Dursa balleessitanii erga raawwattanii jechuudha. Kayin Maasterii bilbila keessanirra jiru kana ni balleessitu. Kallattumaan amma Kayin Maasteriin kun akkuma badeen jechuudha gara Chrome jala deemna jechuudha. Browser biraa jalaa isin dandeessu. Chrome jala deemne jechuudha. Akkan saalidaa irratti guddisee isinii barreesse kanatti jechuudha argitaniirtu. Haala kanaan sarchi gootu. Egaa hordoftoota keenya akkuman amma saalidaa irratti guddisee isinii barreesse kana digit bin kan jedhu kana Kayin Maaster digit bin kan jedhu kana sarchi gootu jechuudha. .com illee itti dabaluu dandeessu dhiisuu hin dandeessu homaa rakkoon qabu. Isa irratti sarchi gootu jechuudha. Akkas jettanii erga barreessitanii sarchi gootu jechuudha kallattumaan. Egaa akkuma sarchi gootaniin Kayin Maaster mode application jechuu isaatiin app juunee barra jechuudha. Latest version download kan jedhu kana argitaniirtu. Isa tokkoffaarra yeroo kana irratti tuttuu jechuudha. Akkuma isa irratti tuttaniin kallattumaan gadi siqxu jechuudha. Akkuma argisittanii go download page kan jedhu kana argitaniirtu isa tuttuu jechuudha. Akkuma isa tuttaniin jechuudha iddoo kanatti si fide jechuudha. Egaa meegaabaayit isa iddoo itti fidatanidha. Isa tokkoffaarra jiru kana latest kan jedhu kana meegaabaayit isa 80 kana argitu. Isa irratti filattuu jechuudha. Isa irratti filattanii egaa wanti kun yeroo filattanii obsa barbaada jechuudha. Akkuma neetworkii naannoo keessanii murteessadha jechuudha. Neetworkiin murteessadha. Obsaan eeggattu jechuudha. Egaa amma kallattumaan gara buusutti argitaniirtu iddoo kanatti gara buusutti eegaleera jechuudha. Buusaa jira jechuudha. Gara bilbila keenya irratti gabbuufannaa jechuudha Kayin Maaster kana. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma aappiin nuti barbaadnu nuuf bu'ee jira jechuudha. Kayin Maaster keenya nu bu'eera. Akkasumas Kayin Maaster illee ta'ee aappoliin gara garaa irratti jechuudha. Gaafii akkasii nuu fiduu danda'a jechuudha. Nu duu danda'a. Yeroo nu dide kana falasaa eessaa akkasirraa ni sirreeffanna jechuudha. Siitingii bilbila keenyaa fi Play Store jalaa ni sirreeffanna jechuudha. Egaa amma kallattumaan garas deemna. App not installed ka jedheera amma nuuf hin fe'u jechuudha. Nu dideera jechuudha amma aappiin kuni. Kanaaf kallattumaan Play Store jala galla jechuudha. Egaa Play Store jala akkuma galee iddoo mallattoon profaayilii keenya itti argamu kana jala xunna jechuudha. Akkuma isa jala xunneen Play Protect kan jedhu kana jalatti ni xunna jechuudha. Egaa akkuma isa jalatti xunneen jechuudha iddoo siitingii kana argitanii jirtu. Iddoo siitingii kana argitanii jirtu mallattoo siitingii kana jalatti ni xunna jechuudha. Iddoo mallattoo siitingii kana jalatti akkuma xunneen iddoo kana kan magariisa ifeeru kana lamaansaa of goona jechuudha.
egaa off goone jechuudha. Yeroo off goone haala kanaan off goone iddoo kana jalaa ni baana jechuudha. Egaa iddoo kana jalaa baanee jechuudha kallattumaan siitingii bilbila keenya jala galla jechuudha. Siitingii bilbila keenya jala akkuma galleen egaa bilbiloota irraa gargar jechuudha. Aappis kan jedhu kana yookaan sarchii iddoo mallattoo sarchii kan argitan sarchii gochuu dandeessu yookaan immoo aappis iddoo jedhu jala galla jechuudha. Egaa aappis iddoo jedhu jala gallee kallattumaan Google Play Service kan jedhu jala galle jechuudha. Google Play Service kana jala gallee egaa Google Play Service kana jala akkuma galleen storage iddoo jedhu kan argitaniirtu achitti jala galle jechuudha. Storage jala akkuma galleen manage storage kan jedhu jala galla jechuudha. Egaa akkuma isa jala galleen create all data kan jedhu kan argitaniirtu iddoo sanarratti xunna jechuudha. Iddoo sanarratti xunneet ani amma dursa irraa balleesseera waan ta'eef sin okay jettu jechuudha. Iddoo kana jalatti akkuma galleen ammas nu afa jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya Play Store jala galle jechuudha. Ammasii appuma keenya jala jechuudha. Asuma iddoo Play Store kan jedhu jala galle jechuudha. Google Play Store kan argitaniirtu Google Play Store kana jala akkuma galleen ammas iddoo storage jedhu xunna jechuudha. Storage jedhu erga xunne clear data kan jedhu kan argitaniirtu clear data kanarratti xunna jechuudha. Sana booddee barreeffama kana yeroo nuuf fide okay jennaa jechuudha. Ani amma dursa irraa balleesseera waan ta'eef nadhiisa jechuudha. Clear data kana jalatti akkuma sirreeffanneen amma eessa deemna jechuudha. Gaa kallattumaan faayil manaajarii jala yookaan immoo iddoo aappiin dursa Chrome jalaa buusne sun itti argamu jechuudha. Faayil manaajarii yookaan bilbiloota tokko irratti immoo faayil qofa jedha jechuudha. Kiyya amma my faayil jedha iddoo sana jala galle jechuudha. Akkuma iddoo sana jala galleen KineMaster keenya azalatti arganne jechuudha. Kan duratti buufanne sana. Kabajamtoota hordoftoota keenya KineMasteriin keenya amma Chrome jalaa buufanne ni ilaalla jechuudha. Dursa siitingii jalaa gaafii inni dursa nu dhiyeesse argitanii jirtu jechuudha. Siitingii jalaa erga sirreeffanne siitingii fi Play Store jalaa erga sirreeffanne amma fe'aa jedhee eeyyama nuu kenne jechuudha. Amma ni feenaa jechuudha. Bilbila keenya irratti ol baasna jechuudha. Haala kanaanii akkasiin itti fayyadamne jechuudha. Amma kallattumaan loogoo qabamuun qabu gara KineMasterii keenya jala galle ilaalla jechuudha. Dursa gaafii inni nu gaafachaa ture argitaniirtu akkas nuun jedha jechuudha. App not install jedhee nu gaafate nuuf fe'uu didee jechuudha. Amma akkasitti nu hojjetee jechuudha. Akkuma isa fixanneen gara KineMasterii keenyaa deemna jechuudha. Egaa KineMasterii keenya argitaniirtu KineMasterii keenya argitanii jirtu. KineMasteriin dursa loogoo KineMaster jedhu ofirraa qaba jechuudha. Amma KineMasteriin amma buusne kun loogoo qabamoo hin qabu kan jedhu tokko amma erga KineMasterii kana feenee dhannee ilaalla jechuudha. KineMasterii keenya jala gallee KineMasteriin dursa qaba ture jechuudha. Loogoon isaa mallattoo KineMaster jedhu ofirraa qaba. Yeroo baay'ee nu rakkisa argitaniirtu viidiyoo keenya irratti xiqqoo ishee mataa duratti mul'ate jechuudha. Amma iddoo open jedhu xunna jechuudha. Kallattumaan KineMaster keenya jala galla jechuudha. KineMaster amma buusne ni ilaalla jechuudha. Egaa obsaan hordofaadha. KineMaster keenya agabanutti egaa okay jenna iddoo kanatti baneera amma. Egaa beeksisoota garaagaraatii close jenne new project kana ni filanna. Egaa ni beektu jechuudha. Iddoo kanatti YouTube irratti 16.9 kanatti filatama jechuudha. TikTokii, Facebookii garagaraa irratti warreen ittaanan kana filatu jechuudha. Amma nuti kan YouTube filanne jechuudha. Alloo jechuun dagattan jechuudha. Alloo jenna jechuudha. Akkuma xunneen azala nu fide jechuudha. Azala erga nu fide amma suuruma tokko filanne jechuudha. Jechuun halluudhuma asirra jiru filanne. Egaa kan KineMasteriin kana dura azalatti argamu sun jiramoo hin jiru kan jennu loogoo sana ni ilaalla jechuudha. Amma argitaniirtu loogoon KineMasterii sun iddoo kana kan ture hin jiru jechuudha. Egaa haala kanaan KineMasterii keenya isa kanatti fayyadamna jechuudha.
Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Firaa'ol Aappii jalatti argamtan warreen maatii haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa akkasumas mallattoo oolii yookaan mallattoo bilbilaa sana tuquu dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon keenya yeroo yerootti haaraa gadhiisnu akka isin bira dursee ga'u jechuudha. Warreen immoo maatii taatan laayik sheer gochuun dagatinaa fayyaa ta'a nagaa ta'a.